Barnoota viidiyoo editingii walitti fufinsaan guyyaa 30 dhiyaataa jiru keessaa harri guyyaa afuraffaadha. Guyyaa afuraffaa kana keessatti immoo tuulsiiwwan yookaan immoo editingiiwwan barbaachisoo ta'an kiliippii tokko qofa irratti kan hojjetan waliin ni ilaallaa jechuudha. Viidiyoon kun yoo ni dheerate iyyuu aga xumuraatti daawwadhaa. Maaliif yoo jettanii barnoota gara duraatti isiniif qabadhee dhufaa jiruu fi baay'ee murteessaadha. Kanaaf iyyuu aga xumuraatti daawwadhaa. Barnoota keenya guyyaa afuraffaarratti tuulbaarii kana jala tuuliiwwan jiran hunda isaanii viidiyoo yookaan kiliippii keenya bakka kana jiran hunda isaaniitiif kan naafatu isin barsiisee tureera. Har'a immoo tokkoon viidiyoodhaaf kan naafatu isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana yoon filadhe seetingiiwwan yookaan tuuliiwwanii viidiyoo kana qofaa irratti hojjetan viidiyoo rektaangilii kana qofaa keessa jiran keessatti hojjetanii isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqabarra kan jiru ispiliitii. Ispiliitii jechuun akkuma yeroo darbe isin barsiise viidiyoo keenya bakka nun barbaachifne irraa kutuudhaaf yookaan immoo gargar qooduudhaaf kan fayyadamnudha jechuudha. Inni itti aanu immoo vooliyuumii. Vooliyuumiin immoo sagalee viidiyoo keenya rektaangilii kana keessa kan jiru qofaa dabaluudhaaf hir'isuudhaaf kan nu gargaaru maal jedhama vooliyuumiin. Inni kan biraa animeeshiniin. Animeeshiniin immoo viidiyoon keenya yeroo seenu akkasumas illee yeroo xumuramu sosochoosuudhaaf kan nu gargaaru akkaataan itti seenuu fi akkaataan itti xumuramu kan irratti hojjetu animeeshiniidha jechuudha. Inni kan biraan effektii. Effektiin immoo viidiyoo keenya irratti effektii waan hojjetanidha jechuudha. Isa kanallee waliin ni ilaalla. Inni kan biraan dileetii. Dileetiin immoo viidiyoo keenya kana viidiyoo bakka rektaangilii kana keessa jiru hin barbaannu yoo ta'e mallattoo dileetii kana tunnee dileetii goonaa jechuudha. Inni kan biraan ispiidii. Ispiidiin immoo ispiidii viidiyoo keenya dabaluudhaaf akkasumas immoo hir'isuudhaaf ispiidii kana fayyadamnaa jechuudha. Inni kan biraan biitii. Biitiin immoo fakkeenyaaf viidiyoo keenya irratti poointii yookaan tuqaa godhachuudhaan barreeffama irratti barreessuudhaaf ta'uu danda'a. Bakka itti sagalee addii goonu ta'uu danda'a. Tiikiitti godhannee mallattoodhaaf kan nu fayyadudha jechuudha. Inni kan biraan kirooppii. Kirooppiin immoo viidiyoo keenya irraa paartiin barbaachifne yookaan immoo amma nu barbaachisu reesiyoo barbaannu fudhachuudhaaf kirooppii fayyadamna jechuudha. Kirooppii baay'een keessan ni beektu jedhee yaada. Inni kan biraan duppilikeetii. Duppilikeetii jechuun immoo viidiyoo keenya lama gochuu yoo barbaanne koppii yoo gochuu barbaanne maal fayyadamna duppilikeetii fayyadamna jechuudha. Inni itti aanu riipileesii. Riipileesii jechuun immoo viidiyoo kana fakkaatu faayila keessaa finnee bakka kanaa buusuudhaaf riipilees goona jechuudha. Gaafa riipilees goonu viidiyoon kun hin badaa. Viidiyoo isa kamtu dhufa jechuudha. Viidiyoo isa faayila keessaa qabnutu dhufa jechuudha. Inni kan biraan overlay. Overlayin immoo viidiyoon kun meenii ta'ee jira. Gaafa nuti overlay goonu maal ta'a jechuudha. Irra kana keessa seena yookiin viidiyoo keenya irra seenaa jechuudha. Kun overlayidha jedhama. Inni kan biraan adjeestii. Adjeestiin immoo kalarii ta'uu danda'a, laayitii adda addaa ta'uu danda'a. Akkamittiin adjeestii akka goonu maanuwaal harka keenyaan kan nu fayyadudha jechuudha. Inni kan biraan filterii. Filterii maal nu fayyada? Filteriiwwan adda addaa akkasumas illee kalariiwwan adda addaa viidiyoo keenya irratti aappichi kan qabu irratti hojjechuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Inni kan biraan riitachi. Riitachiin immoo maal nu fayyada? Fakkeenyaaf fuula keenya isbuuzii gochuudhaaf, sheeppii fuula keenya sirreessuudhaaf akkasumas illee editiiwwan baay'ee jira jechuudha. Isa kana hunda isaa waliin ni ilaalla. Garuu kun maal fayyadama jechuudha? AI fayyadamuudhaan kan nuuf hojjetudha jechuudha. Inni kan biraan remove background. Remove background jechuun immoo backgroundii viidiyoo keenya ofii isaatiin kan balleessudha jechuudha. Backgroundii kana jedhamu wantoota sadii jira. Chroma keen jira, ofii isaatiin kan godhu jira, custom jira jechuudha. Backgroundii kan balleessu. Inni kan biraa eye contact. Eye contact maal nu fayyada? Fakkeenyaaf viidiyoo dura dhaabannee yeroo waraabamnu eye contact kaameraa keenya wajjin iji keenya akka ta'u nu gargaara ediitii keessatti jechuudha. Kanaaf fayyadamna. Inni kan biraa relighting. Relighting kun illee baay'ee tokko isin barbaachisa. Maaliif laayitiiwwan adda addaa akka laayitii istiidiyoo fakkaatu ofii isaatiin AI fayyadamuudhaan baakgiraawundii keenya gashee kan nuuf hojjetudha jechuudha. Inni kan biraan opacity. Opacity'n immoo akkamitti akka viidiyoon keenya yookaan baay'ee akka inni mul'atu gochuu dandeenya opacity fayyadamne yookaan immoo akka inni sirriitti mul'atuu fi akka inni dimimmisaa gochuu kan nuti ittiin dandeenyu opacity jedhama. Inni kan biraan immoo motion blurring. Motion blurring kun baay'ee nu fayyada. Kanallee viidiyoo keessatti ni ilaalla jechuudha. Inni kan biraan transformii. Transformiin immoo viidiyoo keenya zuumii gochuu, zuumaat gochuu akkasumas illee galagalchuu gara bitaatti gara mirgaatti galagalchuudhaaf kan nu gargaaru transformii jedhama jechuudha. Inni kan biraan auto reframe. Auto reframe kuni ofii isaatiin fudhatee jechuudha. Fakkeenyaaf tiktaakiidhaaf barbaanne yoo ta'e ofii isaatiin akka tiktaakiidhaaf barbaannetti nuuf filata jechuudha. So inni kun maal jedhama? Reframe jedhama. Auto reframe jedhama. Inni kan biraan stabilize. Stabilizein immoo maal nu fayyada? Fakkeenyaaf viidiyoo keenya gaafa waraabnu viidiyoon keenya irraafama yoo ta'e, sheekii qaba yoo ta'e inni kun stabilize gochuudhaan nu gargaara jechuudha. Kun illee baay'ee tokko nu barbaachisa. Inni kan biraan extract audio. Extract audio jechuun immoo viidiyoo keenya kanatti audio baasuudhaaf fakkeenyaaf audioodhaaf viidiyoo qofaatti adda qoqqooduudhaaf nu fayyada jechuudha. Inni kan biraa isolate voice. Isolate voice jechuun immoo sagalee keenyaa fi muuziqaa fakkeenyaaf muuziqaa tokko sagalee isaa qofa fudhachuu yoo barbaanne akkasumas illee muuziqaa isaa qofa fudhachuu yoo barbaanne isolate voice kanaan fudhanna jechuudha. Inni kan biraa reduce noise. Reduce noise jechuun immoo waca keessa dhaabanne yoo viidiyoo keenya waraabne yookaan sagalee suni waca yoo qaba yoo ta'e ofii isaatiin reduce nu godha jechuudha waca sana. Inni kan biraa immoo audio effect. Audio effect kan nu fayyadu effektiiwwan adda addaa audio keenya irratti dabaluuf fakkeenyaaf sagalee keenya qallisuu yoo barbaanne, sagalee shamarranii fakkeessuu yoo barbaanne, sagalee jaarsaa fakkeessuu yoo barbaanne audio effect kana fayyadamni sirreessina jechuudha. Inni kan biraa AI voice. AI voice kun immoo AI fayyadamuudhaan ofii isaatiin jechuudha sagalee keenya nu qulqulleessuudhaaf yookaan immoo sagalee keenya nu dabaluudhaaf nu gargaara jechuudha. Inni kan biraa immoo firiizii. Firiizii jechuun immoo viidiyoon keenya kun akka suuraa akka ta'u fakkeenyaaf bakka kana dhaabnee waan biraa osoo barbaanne yoo ta'e maal fayyadamna? Firiizii fayyadamna jechuudha. Inni kan biraa riiversi. Riiversi jechuun immoo viidiyoo keenya gara duubaatti deebisuudhaaf fakkeenyaaf namni tokko gara duraatti deemaa yoo ta'e akka inni gara booddeetti deemaa jiru fakkeessuudhaaf ofirra galagalchuudhaaf riiversii fayyadamna jechuudha. Inni kan biraa maaskiin. Maaskiin kun baay'ee tokko nu fayyada jechuudha. So maaskii kana barnoota isaas ni qabadeen dhufa waan ta'eef akkasumas ibsu. Maaskiin kun
baay'ee nu fayyada. Inni kan biraa immoo linkidii fi linkidha. Inni kun fakkeenyaaf barreeffama tokko gaafa viidiyoo kana irratti barreessinu barreeffamni nuti barreessine akkasumas illee muuziqaa nuti fayyadamne viidiyoo kana waliin socho'aa jechuudha. Soo gabaabatti kana fakkaata barnooti keenya irraa. Viidiyoon kun baay'ee ariifate. Namooti barnooti kun sirriitti isiniin galee gara yuutuubii irra deemuudhaan Taera digital skill jechuudhaan isetti yoo gootan achirraa yuutuubii kun ergattu barnoota achirratti gadhiifamee jira waan ta'eef viidiyoo kana keessa seenuudhaan viidiyoo kana erga daawwattanii booddee tokkoon isaanii bartu jechuudha. Kana fakkaata follow gochuun dagatina.